waaqayyo inni ati waaqessitu inni waaqessu isuma sana. Amen. Isuma sana waaqayyo yammi galmaachuu nagar እግዚአብሔር በዘላለም ያው ነው። Amen. waaqayyo bara baraan isuma sana boku. Hallelujah. Amen. Haalli gaafa geeddaramu namni gaafa geeddaramu waan waaqayyo sitti geeddaramu sitti hin fakkaatin. Waaqayyo hin geeddaramu. Haala geeddara malee guyyaa geeddara malee dukkana ibsa malee waaqayyo isuma sana hadhaa'us minyaa'us ibus waan barbaade yoo ta'e waaqayyo isuma sana. Hallelujah. Amen. Nekka jedha waaqayyo ko isuma sana jedha. Waaqayyo. Haalli sitti geeddaramuu danda'a. Guyyaa sitti geeddaramuu danda'a. Namni sitti geeddaramuu danda'a. Waaqayyo isuma sana. Amen. Akkan jedhe ammayyuu irraan deebi'a. Waaqayyo isuma sana. Amen. Ammayyuu haalli kee dhaga'u inni siin jechaa jiru dhaga'u. Waaqayyoon kee meemmere namni akkasii godheera. Haalli akkasii godheera. Waaqayyo immoo akka miree sitti geeddarame. Kan jedhu dhaga'u waaqayyo garuu isuma sana. Hallelujah. Waaqayyo maali yoo jettan garraamiidha. Waaqayyo maali yoo jettan araara qabeessa. waaqayyo maali la yettan kulkulluda waaqayyo maali la yettan aango qabees waaqayyo maali la yettan barabarani suma sana hallelujah Amen. Naman sikayar saw sikayar hallelujah gize sikayar Iyaber bazalam yauno lara se kamaradona Yalzama izima talati jimizima hallelujah antem sima Iyaber yauno lara se kamaradona Kada nuwa kayo me ila sagalewa kayo ke sabutan to ko sinidum ila sin dipisetan Wagayodan waling kanan Hallelujah Amen. Abraham yero safa balbala dukkana isa dura kae otojiru waaqayyo iltu mamre bira isatti mul'ate Abraham olilale namonni sadi isa dura dabbachu isani arge akkum isa argen balbal dukkana jaddura kae isan simachu dafitti fiike hamma lafa gootis ingommaen Isa tokkon is goftaa ko ani si duratti faaratolla ilaalamera yoon ta'e ana garbicha kee bira hin darbini ittiin jedhe haleluuyaa Amen. yakkan jedhe nama miti eenyuyyuu miti waaqayyoon barbaadachuu dhufte waaqayyo garuu si bira hin darbi Amen. ilaa waaqayyo si bira hin darbi Amen. waaqayyo si bira hin darbi laayinii kanarra miidiyaa kanarra kan jirtan hundumtu abbaan kee Iyesuus Kiristoos si bira hin darbi Amen. mee waaqayyoodhaan kadhan gara sagalee waaqayyootti otoo hin darbi haleluuyaa Amen. abbaabba laphee si barbaade lubbuu si barbaadetti hin argamta si mul'attas Amen. waaqayyo ati bara baraan isisuma sanadha Amen. aangoon sirraan ka'u gooftummaan sirraan ka'u Amen. ati waaqayyo eenyu tokko iyyuu dura dhaabbachuu hin dandeenyedha Amen. warri gurraa qabanis warri gurraa hin qabnes si dhaga'u Amen. warri du'an iyyuu si dhaga'u Amen. digararraa dhaabbatee kan birdii kennu tokko iyyuu hin jiru Amen. sitti dhalaa barreessuu kan danda'u tokko iyyuu hin jiru Amen. maaliif kana goote kan siin jedhu tokko iyyuu hin jiru Amen. maaliif akkas goote kan siin jedhu tokko iyyuu hin jiru Amen. yoo barbaadde hin ajjeefta yoo barbaadde hin jiraachifta yoo barbaadde hin kubbifta yoo barbaadde immoo hin kaafta Amen. yoo barbaadde hin dukkaneessita yoo barbaadde immoo hin ibsita Amen. yoo barbaadde immoo hin kabajja yoo barbaadde immoo hin awwaaradda Amen. aangoon kan keeti
Amen. Har'a galgala kana garuu yaa Waaqayyo gooftaa ko nama si barbaadachaa dhufeega. Lubbuun si barbaadachaa dhufe obboleessa obboleetti si barbaadachuu dhufte kana bira laphee si barbaadachuu dhufe har'a guyyaan kun guyyaa kooti. Waaqayyo na bukkee hin darbu. Waaqayyo na dhiisuu hin qabu nama jedhee wallaansoo siin qabee jiru bira. Yaa Waaqayyo sin kadhadha akkati na dhageessu na namana. Akkati bukkee hin darbinneef adaraa jedhee tan si kadhadha bukkee hin darbin. Amen. Ela ibboo qaba balbala cufamaa qaba baatu irra jira. Dukkana keessa jira ibboo keessa jira ari'atama keessa jira itti cufamee jiraachuu danda'a. Laayinii miidiyaa garaa garaatti dhaggeeffachaa kan jiran kan bukkeeyyuu hin darbin. Amen. Waaqayyo bira hin darbin. Amen. Waaqayyo bira hin darbin. Amen. Waaqayyo bira hin darbin. Amen. Nama fayyisuu barbaadde fayyisi. Amen. Nama hiikuu barbaadde hiiki. Amen. Nama gargaaruu barbaadde gargaari. Amen. Nama itti dubbachuu barbaadde itti dubbadhu. Amen. Nama yaa Waaqayyo waan haaraa irratti gochuu barbaadde irratti waan haaraa godhi. Amen. Ati dubbii kee duukaa jirta otoo dubbiin kee dubbatamuu haa hiikaman. Amen. Amen. Otoo dubbiin kee kana dhagaanii maqaa Yesuusiin haa fayyan. Amen. Otoo dubbii kee kana dhagaanii maqaa Yesuus Kiristoosiin bilisa haa ba'an. Amen. Otoo dubbii kee kana dhagaanii maqaa Yesuus Kiristoosiin galgala kana haa gargaaraman. Amen. Aangoon dubbiin kee jireenya isaanii irratti haa hojjetu. Amen. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Amen. Innoo isheen haa'uusaa sekendii walakkaa namootatu waan asii kadhannaan darbu fakkaatee balbalanatti rukutaa waan jiraniif isaanitti tokkicha hima. Naaf intanaa'edha. Kadhannaa waan barbaadaniif gastaawusiin keessa jirurraa baay'ee gara koo dhufanii balbalanatti waan tanaadhaniif sorry tokkicha isaanitti hima waan ta'eef. Okay. Got it. Okay. Java. La. Waaqayyoof galannaa ta'u. Amen. Sagalee wayii dhaga'amaa jira. Sagalee akka dhageessifne sinaa eebbisu Waaqayyo hin dhaga'amaa miti. Hin dhaga'ama. Waa namootatu egaa wanti godhamu hin jiru sagalee dhaga'anii kadhannaa dhufanii yaa'anii kadhachaa jiran jedhanii tajaajilamuu waan barbaadaniif dheebotaadha namni. Kanaaf isaanitti waan tokko himee namoonni
nuuf kadhatan jiru garuu namoonni ani affeeree ture sababa inni tokkitti fi mijannee fi garuu haa ta'uyyuu malee yaadni Waaqayyoo hin hafu. Baay'ee nama muraasadha. Waaqayyo baay'ee dubbata, baay'ee nu gargaara kan nama dhibu keessa. Baay'ee nu gargaara. Isa kaleessa akka kaleessaatti Waaqayyoon hin eegina. Akka eengaddatti Waaqayyoon hin eegina. Waaqayyo karaa tokkos karaa lamas hin dubbata. Kan isa hubatu yoo jiraate dha macaafni qulqulluun. እግዚአብሔር ይናገራል. በአንድም በሁለትም እግዚአብሔር ይናገራል. ሃሌሉያ። ማስተዋል ብቻ ያስፈልጋል እንጂ እግዚአብሔር ይናገራል። አማ Waaqayyo sitti dubbata jira. Waaqayyo hin dubbate jechuun hin ta'e jechuun wanti biraan hin jiru. Waaqayyo hin dubbate jechuun hin ta'e jechuudha. Ganaa wanti ta'u tokko hin jiru. Mee gotta seera uumamaa boqonnaa 18 gabaabatti ilaala. Tokko kaasee isin dubbise booddee dubbifadha. Akka madda dureetti akka jedhetan sagalee Waaqayyo kana isinii jira. Yaadni Waaqayyo hin hafu jedhetan isinii jira. Yaadni eenyu nafu? Yani Waaqayyo. Kan nama hin hafa, kan hiriyaan hafa, waan baay'ee siin jedhee hafuu danda'a. Wayyo akkana sii godha, kana sii godha, kana sii godha, wayyo kana sii godha, balbala akkasii sii banaa, waan akkasii sii godha. Yoo jedhe yoo kan namaa maali ta'a? Hin hafa. Dhaggeeffatu hafuu danda'a. Kan fira keessa, kan abbaa keessa, kan eenyuyyuu. Otoo yaadni namaa hin taate immoo caalaan har'a kana harga murtamii tokko nuuf ture. Silaayyuu akka xiyyaarri bitamee kennamee jira sittani dhaggeeffatu. Nama salphaan asii waan baay'eetu ture tokko yaada namaa garuu jireenyi keenya akka yaada namaas nuuf ta'u akka yaada keenyaas otoo hin taane akka yaada Waaqayyo nuuf ta'a. Ameen. Mana si deebisa dhaggeeffadhu. Yaadni kee gara kamitti si geessuu danda'a beektaa? Gara du'aatti si geessuu danda'a. Gara tokkotti si geessuu danda'a. Yaadni namaas gara kanatti si geessuu danda'a. Har'aaf bareedee boolla qabaachuu danda'a. Garuu kottu dhaggeeffadhu. Yaadni Waaqayyo gaariidha. Yaadni Waaqayyo kalaaqa namaadha. Yaadni Waaqayyo jireenya. Yaadni Waaqayyo duwwaan siif haa ta'u. Qormaata yoo ta'eyyuu, laboonaa yoo ta'eyyuu, hamaa yoo fakkaate yaada Waaqayyotu gaariidha. Maal jedha Daawit akkeere akkuma ati jette naaf haa ta'e. Akkuma ati jette naaf haa ta'e. Jala dhaggeeffadhu. Akkuma Waaqayyo jedhe duwwaatu gaariidha. Mee gabaabatti waliin ilaali. Waa'ee yaada Waaqayyo kana. Ilaame macaafni qulqulluun gaafa dubbatu. Tarii Waaqayyo isa yaade hin dhiisa ta'a jedha. Tarii Waaqayyo isa yaade sana hin dhiisa ta'a jechuun nam tokko yoo yakka godhe yakka isaatiin yakka godhameef Waaqayyo namicha sana balleessuu yoo barbaade. Geeffatta. Balleessuudhaaf yoo murteef namichi sun yookiin namni balleesse suni gara Waaqayyotti deebi'ee Waaqayyoodhaan araara yoo kadhate yoo Waaqayyo wajjin haase yoo Waaqayyo wajjin dubbate Waaqayyo namicha sanaaf dhiisuu hin danda'a. Carraa dhiifamuu qabuu danda'a. Laamin እግዚአብሔር የምሕረት አምላክ ስለሆነ Waaqayyo waan araara waan ta'eedha. Ni dhagahamaa jira. Nuyi garuu nam tokko yaadni Waaqayyo akkamitti hafuu danda'a yookiin immoo namni yaada Waaqayyo hambisuu danda'a akkamitti yoo jedhu Waaqayyo har'a siin guddisa baay'ee guddatta nama akkasii taata siin jechuu danda'a. Ati garuu yoo yaada Waaqayyo sii qabu ulaagaa Waaqayyo siif kaa'e yookiin kanarra hin darbin siin jedharra yoo darbite yaadni Waaqayyo sun ta'uu danda'a. Hin ta'u. Maaliif yoo jette qajeelfama sii kenne keessatti si beeka malee Waaqayyo qajeelfama isaa keessaa yoo baate sin beeku Waaqayyo. Yoo ati dhattee nama ajjeette Waaqayyo si wajjin nama ajjeesa. Yoo ati dhattee jallina hojjette Waaqayyo jallina si wajjin dhaqee jallina hojjeta. Maaliif yoo jette inni Waaqa qajeelaati waan ta'eef. Namni baay'een namni hundumtuu akka jiraatu ture akka yaada Waaqayyootti. Namni kan inni du'e maaliif yoo jettan gaafa abboommii cabsee du'e malee gaafa uumame miti namni kan inni du'e. Gaafa Waaqayyo uume immoo bara baraan akka inni jiraatu malee akka inni badu hin turre. Nu yoomiyyuu taanaan
Gama karaa waaqayyo irraa banne yookiin daandii waaqayyo irraa gorre akka duune hin dagatina. Daandii waaqayyo irraa duudhaan daandii waaqayyo irraa gorte taanaan ati duutetta. Daandii waaqayyo irra jirta taanaan garuu rakkina yoo ta'e dhaggeeffat gara yaada waaqayyotti deemaa jirta. Yaadni waaqayyo gaarii. Simon, na dhaggeeffadha sirriitti. Mee waa'ee yaada waaqayyo kana waan tokko amma sinii dabala. Kan nama dhibu keessa otoo laftiif samiin hin uumamin iyyuu namni uumamuun lafti uumamuun yaada waaqayyo keessa ture. Garuu otoo laftiif samiin hin uumamin namni hin uumamin ati hin uumamin dura waa'ee biyya garaagaraa jiraachuu miti ati yaada waaqayyo keessa turte. Mee qotte dhaggeeffadhu. Ermiyaasii waaqayyo maal jedhe? Otoo ati hin dhalatin iyyuu gara haala kee keessatti si beekanii ati duruma iyyuu yaada koo keessa jirtaadha bari. Nu garuma ka'ee maaliif kanan ta'u akka taanoo guddadheeraanoo furdadheera jenna malee furdattus kallattus ati duruma iyyuu yaada waaqayyo keessa turte. Afurdinni kee yookiin qallinni kee yaada waaqayyo garuu hin daangirsi. Ati dhalachuun kee iyyuu yaada waaqayyooti. Guddachuu kee miti dhalachuun kee iyyuu yaada waaqayyooti. Qoyigaa gara kanatti si deebisa. Yaada waaqayyo keessaa turu malee waaqayyo suuta jedheetu gadi nu fide. Uumamuu yaada waaqayyo keessa ture otoo hin dhalatin ture yaada waaqayyo keessa turre. Waan tokko si dabala fakkeenya isa dhumaaf isa gara dhumaatti nu fidu. Kan nama dhibu keessaa ila dhaggeeffadhu. Laftiif samiin hin darbu garuu sagaleen koo hin darbu jedha macaafni qulqulluun. Maaliif yoo jette kun yaada waaqayyooti. Ilaati iyyuu hin darbita lafarraa. Yookiin wanta amma jiru kun iyyuu hin darbu. Yaadni waaqayyoo garuu hin darbu. Mee dhaggeeffadhu gaa waan tokko siidha. Nemmee yaa waaqayyoollee kana naa galee ture waaqayyoollee kan naan jedhee ture garuu hin fakkaatu haalli koo wanta ni keessa jiru dugdaaf garaadha namni jettu jirtaala. Ergaa sii qaba. Yaadni waaqayyo sii qabu hin hafu. Ameen. Maaliif yoo jette ati kanaa sarara yoo deddeebite daandii sarara yoo deddeebite akka waaqayyo siin jedhetti jiraachaa jirta taana yoo dulloomte iyyuu dhaggeeffadha yoo walii galee gubaayeen yookiin mootonni itti farraman iyyuu ani waaqayyo hafuu hin danda'u. Ameen. Iyesuus maal jedhe beektaati? Iyesuus humti kun hin numti nu baay'ise maal jedhe beektaati? Yesuusi du'ee jireenya nu kennuudhaafiti hoolaa araaraa ta'e lafatti nuuf erge abbaa. Akka inni nu'u malee akka inni otoo nu hin du'a keessa darbu osoo hin taane fayyaa ta'e akka inni du'a keessaan karaa baasee darbu dhalootaaf balbala du'aa cabsee jireenya yookiin balbala dukkanaa aangoo biyya lamaa cabsee akka inni darbuuf ture Yesuus. Amen. Digala. Garuu Yesuus akka ere dhiphinni tammaatee jenna gara Marqos gara namaa yoo ilaaltan Maatiyoos digdamii wayii keessa gaafa kudha torbafaa keessa yoo ilaaltan Luqaas kudha torbafaa keessa kaatanii kudha jaha keessa yoo ilaaltan Yesuus akka ere kadhate dhiphinnichi gaafa itti dhiyaatu wanti inni keessa jiru sun gaafa itti dhiyaatu Yesuus akka ere maal jedhe beektaa Yesuus abbaa koo yoo fedha kee ta'e jedhe xoofoon kun narraa darbu. Garuu Yesuus yoo fedha kee ta'e yoo jaalala kee ta'e narraa darbu. Yesuustu jedheem sinitiin Yesuus yoo adeema. Waaqayyo abbaan garuu akka inni du'aa ka'eetti jireenya kennuu waame malee sigala akka inni du'aa ka'ee jireenya laatuu waame malee dua isa oolchuudhaaf waan ta'e Yesuusin gadi hin buufne mirga dhummaa kenne gadi hin buufne wal'aadhaan akka inni qalam akka inni du'u godheetu gadi buuse waan ta'eef hafamuu hin dandeenye ittuma deeme hin du'e hin awwaalame dhagaa durra kaa'ame garuu garagalchee ka'e maaliif yoo jette yaada abbaatu isa kana waan ta'eedha. Du'a mo'eet ka'eetu jireenya sii laate malee Yesuus ganaa dua ilale gamatti ilale gaman si jireenya si laate miti. Yaadni waaqayyo rakkina keessa darbu taana rakkinuma keessa darbita
arrafamu keessa taanaan arrafamu keessa darbita bukkee hin dabarsu waaqayyo warra kan zaatii waaqayyo rakkina bukkee dabarsu otoo hin taane rakkina keessa dabarsu. Amen. Namni keenya mamaa ebeettaan miskiillee galeen qoratta miskiillee galeen qoratta ji'a tokko bakkoma karata ture ani kurnabbaa wallan qabbale maaliif an qoramre kiristaanummaan algaa osoo hin taane ilaalan algaa miti yookiin immoo kallachuma waan keessa darban osoo hin taane kiristaanummaan qormaata keessa darbu. Sigalee. Hallelujah. Waaqayyo warra kan saatii keessa dabarsa malee bukkeen dabarsu waaqayyo warra kan saatii bukkeen dabarsu waaqayyo taanaan si jaallata taanaan waaqayyo keessa si dabarsa malee bukkee si dabarsu waaqayyo. Sima namni si galee tokko yaadni waaqayyo na hin jettu. Yaadni waaqayyo na barata. Yaadni waaqayyo na. Yoo dhufe iyyuu abbaan barbaade waan barbaade waaqayyo yoo du'e iyyuu dhaggeeffatu sitti hima yaadni waaqayyo garuu hin hafu. Amen. Amen. Nagaraallee hunda gimme የእግዚአብሔር ሰማይ ቀሪም ሃሌሉያ ይላቡ አትገሩ ሜልቴ አትገሩ ደግሞ waaqayዮ ነገውቴ አትገሩ ነማይዛ አቦማ ሙዱዋቴ ሜገራ አብርሃም እንደስ waaqayዮ አብርሃምን ጋበዋ tokko sanyii keemaa isa jedhe lama kana damaatti namaa barade sadi jedheen ittuu ati na tundumaatti jedheen dhaloota deebisa eebbaaf taataa jedhe Abrahaamoo maal godhe tokko Abrahaamoo maal godhe tokko hin ajajame lama hin amane Sabi hinnagee waaqayyoodhaan wanta waaqayyotti dubbate otoo biyya isaa keessa jiru naadhiisii bahi jennaan inni isee na dhagee jennaan hin dhagee hin amane amantiin Abrahaamiyyuu qajeelummaatti lakkaa'ameef haa ta'u gaafa Abrahaam bahe biyya dhiisee yookiin immoo ollaa dhiisee maatii dhiisee gaafa bahe biyya gaarii biyya wal qixxaatatti waan bahe sitti fakkaate gara lafa onaatti bahe. Kakuni jadu kawan jiru garu ibahunsa yada waaqayyo ante labuma onatu margala lisati. Amen. Gamba Yesus wajin garu dukkan di fada. Yesus wajin tanah sitin koroko. Yesus wajin tanah na wambar pade aja tu. Yesus wajin garu margala lisati labona. Yesus wajin tanah ni akai itu cuma jalan poko. Yesus wajin tanah ilala dachedu duma tume Amerika Yesus wajin tanah. Garu Yesus wajin atau magala astai badiya astai esa yojira garu jireni ka Yesus wajin yote andanya Yesus wajin tanah Yesus wajin miti tanah garu zero antoko gatin kamu. Harla jiraachuu kee beekta baree mal boru maal akka ta'u hin beektu. Bakka nagaan dhumtanisin sinan jaalladha dhugaan siniin jedha. Waaqayyotu ergaa sinii qaba waaqayyo har'a galgala gala. Ergaama sinii qaba dhuguma natti meera waaqayyo natti meera. Ani nan nagaa waaqayyo natti dubbata natti meera sirriitti yoo nagaa jirtu ta'e. Macaafni qulqulluus waan hafuurri qulqulluun jedhu waldaan kiristaanaa dhaga'e hafuurri qulqulluun natti dhumeera dhaga'uun mirga keeti dhiisuun mirga kee garuu sittan hima sagaleen na keessa jiru tokko sittan hima sagaleen waaqayyo immoo fireeniin qabu namarraan gorsii galaa ashagee darba kutee darba malee fireeniin qabu yookiin dhaabaan qabu reediyoo miti dubatti deemu waanuma jedhe barbaade sana godha kallacha deema billaadha waan ta'eef. Tokko waanuma dhaabaa qabutti fakkaata dhaabaa reediyoo nagarree dhaabarra keessa boris kudha lamaan galgala keessa saatii kudha lamaan ittaanis galgala keessa waan akkasiin jiru waaqayyo gaafa dubbatu waaqayyo hojjetee darba malee galgala keessa saayii kudha lamaa galgala isaa keessa saayii kudha lama reediyoo jedhe malee waaqayyo jedhe. Waaqayyo na reediyootti deegina siin gaafa na
sirra la balla bokan akka reediyoo isinitti hin fakkaatin Yesuus dargaa qaba warra qajeelota waaqayyo ol hin kaase jalloota garuu lafatti dabala ameen jedhe kanaaf dhufe ajaa'ibul qulqulloota firdiin kenna jallootatti garuu hin faradedha caalaa mitiin kitaaba caalaa irra jiru kan waaqayyo irra garuu jira bakka waaqayyo akka namaa ta'e otoo akka namaa ta'e yoo na jira qullaa'amne irraa jiru tokkotu uffata nurraa baasee kan nuuri'a ay tokko geedimu fayyaatti jirra yaa naa hidhimee animee hidhimee ani jedhe ani nama hamaadha hidhimee ani nama hamaadha ati kun dandaamtu nama hamaadha otoo waaqayyo akka kee ta'e mee hayyaatti nama bitaan ture sitti nan kennu waaqayyo ameen jettaa Amen. mee ani jedha sitti nu kennu waaqayyodha sitti nun kennu waaqayyo. Amen. otoo akka koo yaada godhe ma bakka kuuseen sin bitaa sitti nan kennu waaqayyo ati nama danda'amudha sitti ani malakkeeffadhu waaqayyo akka namarraa of eeggadhane malee seexana iyyuu hin jenne ati adagamaadhaam yoo itti kaanan nama jeeftaman ati hin danda'amta ani mee jedhibe ati ani hin danda'amu jedhibe Ani hin danda'amu. mee kwantu waan tokko si eebbisa ofii keerraa iyyuu waaqayyo si haayin Amen. Amen. maaliif beekta mee harkuma kee kana furii ija kee keessa kaayi hin jaamsa moo hin jaamsula mee furii milmoonni itti waraanii si dhiisa inni isaan jedhe Sindiisu bar sindiisu harkuma keetu maal namni koo namni finyoo fi offannisa harkuma isaatiin offannisa bar harkuma isaatiin qoricha fi laatee bajjeessa namaafis laatee bajjeessa waaqayyo fi keerraa iyyuu si haaye Amen. maaliif bobasa samaa eegdaati bineensa guyyaa maa eegda waaqayyo namarraa si haayisu isa bakkeetu nu fite waraabessa ol kan deeman inni namna guyyaa deeman allu godhe waraabe Yesuusiif galannaa ta'u Amen. Amen. amma tokko tokko inni dhukkubaam yeroon akkatti dubbatu edhaame maal edhaame si dhukkubu baatusi Mana tokko lamaan macaafni qulqullummaa jedha beektaa si tarsaasee si hodha jedhama macaafa qulqulluu tokko tarsaasee si hodha jedhama kutee tarsaasee si hodha waan hin taane maal godha yoo akka tarsaasee hodhu malee irras Amen. Amen. waa'ee Abrahaamitti gaafa sin deebisu waaqayyo ko sanyii kee deebisa jedhe malee mucaa ormaa mana biyya ormaatii fidee mana keetti guddisan jenne waaqayyo si galaa gaafa waaqayyo waa siin jedhu akka waaqayyo siin jedhe ta'i malee akka seexanni siin jedhe hin ta'i yoomiyyuu seexanni maal jedhe beektaan ati nama fakkaata mallattoo xaasaadha xaasaan qodaa bishaanii teeti xaasaan itti ati nama waaqayyo irraa dhalateedhamu ati meedhaan nam tokko tokko immoo bareedii keenya tokko tokko immoo dhage namnis garaa sitti jabaate hiriyaanis itti qabaate haalli keessa jirtu siin ta'u amma maal goota nama baay'ee boosisuu beeka seexan Yesuus Kiristoos garuu nama garaan cabe garaan gaddeemu kofalchiisa Yesuus waan Amen. mataan cabiin waan waaqayyo jedhu duwwaa dhageeyyaa Amen. Hallelujah. May Jesus jira. Yesus. Hai. Jesus jira. Altade. Yesus jira. Ampam barbare aku kuno malay Jesus jira. Hallelujah. Amen. Jira Jesus. Maldade. Abang ke jira. Goptani Jesus jira. Lama fade bendu dua ke wante na jira. Bara jira ini. Amen. Arran inde. Gudi ballar alimbe wat. In narra kun elakte terani jati shir
sirna godha waan isaan beeku har'a jetteedhaan ila machoofteetteedhaan. Dhaggeeffadhu waan sirraa bu'a garuu sirraa bu'a ameen jedhi maalu. Ameen. Ameen. Sagalee waaqayyoo telarraba qorra jira waan sana dubbisa har'a na dubbachiisa. Sirraa bu'a sagaleen kun garuu sirraa bu'a ba'aan kee. Ameen. Lanaman kan jedhe dhugaa mootu jira. Ila sirraa bu'a dhukkubni kee ceebboon kee rakkinni kee garuu sirraa bu'an jedhe. Ameen. Caalaatu dhufee sirraa buusa ton taane sagaleen kanatu dhufee sirraa lafaannaa. Ameen. Volanda secca moto come la tocca mamma. Ameen. Ganala yo markite. Ganala akka waaqayyo si wajjin jiru akka waaqayyo namaan jiru yu gana argita yo markite. Inni sitti natu sinni waasin jedhus gana argaan siin jedhe. Ila martoota malee barana waaqayyo sumaan nama si godhan siin jedhe bedala. Martoota. Ameen. Maali miinzee keetii reemeen hin jedhati maaltu si dhibe. Martoota adiinni kee baranaan jedhe martoo. Ameen. Wasiila kee mitiim. Wasiila kee mitiim. Diinni kee barana martoota. Waaqayyo garuu haa turu haa bulu iyyuu malee sirratti garuu haa godha waaqayyo. Ameen. Ameen. Lata koso la rato namara. Ameen. Maal jedha hoo jettan. Lisaanni kee maal jedha jettan waaqayyo waan haaraa godha jedha lisaanicha. Ameen. Manuma keetti waan haaraa naa ta'u galgala kana. Haleluuyaa. Ameen. Sumarratti waan haaraa naa ta'u galgala kana maqaa Yesuus. Ameen ameen ameen. Ameen. Haleluuyaa bakia bada. Enna waan tokko kan nama dhibu keessa haa ta'u iyyuu malee waaqayyo waa'ee Abrahaam sirriitti dubbateera. Waaqayyo sirriitti dubbateera waa'ee Abrahaam. Abrahaam hin baay'ata hin gudda kana kanatti haa ta'u malee Abrahaam maal jedhe beektusin gaafa dulluma jala ga'u. Sarraatanya mana kottu na dhaale. Mirajaa mana kottu na dhaale na waaqayyo siin hin jalleedhe. Ittiin hin jalle dhaggeeffat ittiin hin jalle waaqayyo. Ganaa isa mana kee keessaa boottu isa jilba kee keessaa si dhaala jedhe malee isa mana kee keessaatu si dhaalattiin hin jedhe waaqayyo. Isa jilba kee keessaatu si dhaalati. Dhaggeeffat dhukkubati keessaatu si dhaala osoo hin taane isa waaqayyo siin jedhetu si dhaala. Ameen. Mata dedi isa setan bisa namni ala jedhani ala sitten bakkaati isa mootummaan jedhetu si dhaalame. Isa Yesuus jedhetu si dhaalan siin jedhe. Isa ma Yesuus jedhe. Ameen. Amen 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 amen. Ameen. Nitra wamu isa wame tanole soba miti kunugada dina kosan naralole. Amen. Yerona nitra wamu isa wame tanole soba miti kunugada dina kosan naralole. Amen amen amen. Hallelujah. Amen. Amen. No izuma wamne wale izuma wamne darbe enna kuda shak yo dukkani timo tani yo dukkani la na sinnalo takkaturani ab dullogani ruga jasti kaku gurra kabu wa kayo tinjere gurra kabu garu akka tinjette ade sara inni wa kayo tinjere sunona be bakka ta tinjere sara jere inna agar bira wajira achi maga ke zannu nufa wa to anke zawam sitte wa kayo jere injenne ageba yerona ko bakka de be jalanu bus bakka de be no ches bakka de be me bakka wa kayo Yesus ko tana mi jeji meti bakka de ageba ate sarani ji Abraham मुचाइल मार के थे अगर के सब वाकई सी मुचाइल मार के सी गला इन नजर के देशों नीचे ने तौरी सुनला खावा कयो जरे गरु से बात मारो आमीन वाकई कने नि को मजे यरो ले माती में यरो ये रहते में यरो ऑफिस आती को वाकई काम गो यरो ऑफिस
Saati Amen. ofiisaa sekkeentii tokko hin dabarsu Waaqayyo yeroo ofiisaatti godha Waaqayyo yeroo saatii ofiisaatti godha malee saatii namni jedhetti miti Waaqayyo kan inni godhu. Meeshaan numayidhaa miilla kee olirra naqadheetu jal jedhe kolfii maalu kolfi miilla kee olirra naqeetu Waaqayyo namaaf guyyaan fideera naan jedha. Mee kolfi jal jedhe miilla kee olirra naqadhuuti kolfi haleluuya kolfiidha bakka ajajamuudhu. Pasha goriti haleluya inko lakka malta de ati ya ne mali lakka pasha gori kol bebo halaga setan ni malta ati setan ni macam kol pana manjal itti kolfi mena ke pas warati ati namanta tu se sinjaro itti kol ati gati kabdu namme tinjara badale harma gujara ati iritti namata gati kabdu namat tinjara me tu jira me itti kolfi jal jeri wa kayo garu gati kabre kolfi jannu majedi milla ke wala ke adu itti kolfi haleluya Amen. majamat mal jere bedan milla ke ilala kayadu itten si kobal ki sai ilala mal jallo tattan si akati kobal tung gora ida majabai yo kesan kapagga ila akati jallo tatti kobal tu goda ida majamatu ba jallo tatti dese akati kobal itti harat isam gora ida majabu gulu tu dawadu ba amma me ati marge ba ati wa ambar ba wala si jara me dal ma jali sala itti kol me jal jali Marjeti. Jadi mati kol me mano. Ergada malik tino. Fatai di kol. Yo are haru. Mantu sini ber. Uambar bare. Fatai di kol. Yo na ita. Hai wa kayo go. Malu ma ida setan. Sapung kabuin. Makaja. Pakayo yado kutana kaba. Mate ini. Haleluya. Amen. Itti kolfi ta'edha. Haleluya. Jallootatti qofal ta'edha malee jallootatti deese immoo isaatiin jiru itti qofal ta'e. Waaqayyotu bara sii fideera garuu itti qofal ta'a. Amen. Amen. Hilaan daasoo qofama. Itti kolfe kookooti. Maaltu si dhibee miti. Fadaa ittiin kolfitu. Ella isa mana geeggeessaatu sidala miti Waaqayyo isa jilba geeggeessaatu sidala Abrahaamoo isa mana koo geessaatu nala hin jiru waan akkasii. Egaa Saaraan isa argitu maal isa argitu hin nalaati isa Waaqayyotti hin jedhe miti. Ela meera keeffat hin ture hin bule miti inni Waaqayyo siin jedhe ammayyuu hin ta'a. Amen. Amen. Hinta siin jedhe galgala makana yoo ta'uu danda'a inni Waaqayyo siin jedhe garuu hinta obboleetti dhaggeeffatu hin naggara. እግዚአብሔር ያላችሁ ነገር እግዚአብሔር ያለሽ ነገር ይሆናል። Amen. Ciniinnadhuuti amma yoo akka jettuuti gadaabuuti akkuma qoricha buusaa gadi buusi inni Waaqayyo naan jedhe hin taa'u. Inni Waaqayyo naan jedhe hin ta'a. Amma iyyuutti dabalan dobboko maaltu si dhibeera. Inni Waaqayyo naan jedhe hin ta'a. Akkuma ofirratti dubbatte immoo inni Waaqayyo siin jedhe hin ta'a. Amen. Nuyyoo ofirratti dubbanneen ta'a bar aboon arraba jala jirti ala Salamoon aboo fayyadan amma iyyuutti dabaliiti inni diinni jedhe otoo hin taane inni Waaqayyo jedhetu taa'e. Inni diinni jedhe sotaane Waaqayyo jedhe Waaqayyo jedhamu. Hin taareen ta'a malee maaltu si dhibeera hin ta'a malee. Amen. Na Waaqayyo Abrahaam yeroo sodaatetti jire Abrahaam waan baay'ee ta'eera gatii kaffaleera kakuu eegeera waan baay'ee ta'eera waggaa baay'ee booddee 17 irratti waan dhaaltan Abrahaam jedhee Waaqayyo dhufe. Abrahaam maal jedhe beektaan andulloo beera sichi waan tokko hin godhu ilmi dhalatu hin jiru haadha manaa gorraa isaa godhe boqonnaa 17 dubbiftan hin jiru ittiin jedhu. Waaqayyo dhageen Abrahaamin ani iltaataa'idha ittiin jedhe Waaqayyo. Ani maalidha iltaataa'idha. Kolatu hin danda'amu jetta malee situ kuni bare hin danda'amu jetta malee kun gatiin qabu jedha malee Waaqayyo immoo ani iltaataa'idha siin jechaa jira. Amen. Obboko namoonni akka jedhu warri qabu qilleensarra jedhu karaan qilleensarra jedhu warra qabu otoo hin taane warra kooftaa qabutu karaan isaanii qilleensarra. Hin dhaga'ama.
Inna gama warra Amerikaa. Akkan jedhe isa qabutu qilleensarra otoo hin taane isa gooftaa qabutu qilleensarraan siin jedhe. Ameen. Akkasii maali obbo karaan warra qabanii karaa qilleensarra yoo barbaade inni illee xiyyaara yaabu jechuusaati. Warri xiyyaaraan deema inni qabu jechuusaati namni. Garuu kan si dhibu immoo warri amanan immoo hin balali wayida. Kochoo baasu jedhama jaatu qulqulluu. Hin balali wayida malee xiyyaararra taa'anii deemu hin jiru. Balali'anii deemu wayida. Ameen. Eessaa walitti dhufa? Sibiilaaf hafuura qulqulluu tokko gootaati. Hin balali warri kan isaati hin balali wayida malee xiyyaara dirqatanii beeku. Anillee xiyyaara sana waaqayyoof galannaa ta'uu beekaanis namoonni tokko gaafa xiyyaara yaabbattan jedhanii anillee gaafne hin beeku iyyuuti maali ani mucaawaa xiyyaati jala sanatti naladde hin beekan maattan beekaa miti gaafa yaabbattan jedhanii hin sodaattoodha qabattoo fuudhanii waa keessa siin galchuudha. Namni achuma keessatti waan baay'ee taa'adha. Waan baay'ee taa'adhaan gaasa kanaa isinitti himu hin iyyaran inni kan wayyoo jedhan. Inni kaan abbaa manaa waamadan, inni kaan Mikaayilii waamadan, inni kaan gooftaa Yesuus waamadan gaafa xiyyaarri lafaa kun. Amma baramutti rakkisaadhaan. Igala kan hafuura qulqulluume si fuudhee madeema malee sodaan isin jiru naan qufaan qabu. Abidda keessa na buusaa galaana keessa na buusaa hin qabu. Siifaa galu. Xiyyaarri illee fuudhee biyyuma tokkotti dhaqee si buusa. Biyyuma ormaa tokkotti dhaqee si gata. Doktaan garuu biyya tokkotti dhaqee si gata doon taana afurichi garuu si fudhatee iddoo gubbaan iddoo si qophaa'etti si fudhatee kana. Ameen. Gammadaa jirtu moo gammadaa jirti? Gammadaa jirra. Eh? Gammadaa jirra. Hin gammadda taanaan maaltu na dhibee beekaan ooli. Warri gammaddan beekaan ooli meeqa ta'e? Warri gammaddan gaa gammachuu maan galtu warri gammaddan immoo gammaddanii magaltu. Ameen. Abbaan koo Yesuus gooftaa. Ameen. Oh, hallelujah. Yesu guddaadha boo likaanas oh. Hallelujah. Ameen. Obboleettiin baay'ee dhiphina guddaa keessa jirtu Waaqayyo yoomna yaadata kan jettu tokko har'a galgala kana Waaqayyo si yaadata siin jedha. Ameen. Kasamaa inni uummattaan gidi millaan kasamaa. Hallelujah. Inni beekama tokko edee dhufu. Kan jedhu achi keessaa dhufeensi fuudha. Barriin sitti cufamee jira. Waa'ee barrii sitti cufamu haasofta obboleettiin kun. Yoo dandeessa iyyamee jedhadhu Waaqayyo galgala kana si yaadata sirraan bana hin baata'e. Ameen. Nama biyya Itoophiyaa jiru miti. Obboleettiin kun nama biyya bakkee jiru keessaa. Guyyaa magaleessaa gidduu kanallee baay'ee rakkataa jirta. Waaqayyo gooftaan garuu galgala kana barri sirraa baneera jedha. Ameen. Namatti hin tolu warra waan sa'i. Ameen. Namatti hin tolu. Malaataasi sitti toluu baannaan dhiigaa. Sitti tolu taanaan sagalee Waaqayyo maaltu sitti tola. Yesuus gooftaadha. Ameen. Na anil jadaa hidhee harkaa kaatee Abrahaam jedhamtare Abrahaam jedhamtare Abrahaam jechuun nama tokko waam Abrahaam jechuun abbaa nama baay'ee si godha jechuudha. Iltaadhaan sun immoo waan meeqa danda'a beektaa? Dookteriidhas, injineeriidhas waan barbaade humna qabeessati faayisaadhas. Yesuus si galee Yesuus akkas. Ati waan muraasa waan jildii kennu waa dandeessa. Yesuus Kiristoos garuu waan hundumaa danda'a. Waan jildii barsiisaa yoo taate, dookterii yoo taate, injineerii yoo taate, nama siyaasaa yoo taate, ati waanuma beektu waanuma barattee beektu dandeessanii. Yesuus garuu waan hundumaa maal jedhama jaalala qulqulluun inni beektota warra beekanii lafatti dabale. Si gala maaliif yoo jette beekan beektota dookteriin dookterota jabaan jaboota Yesuus Kiristoosidha. Ameen. Isa kana sitti muuf jedhaa jira maal taateeti har'a Waaqayyo waan dinqii tokko godha.
waaqayyo galgala kana karaa karaan hin jirreen kun ilaala dhaggeeffatu karaa karaan hin jirreen karaa baasa waaqayyo Amen. ani qulfii girgiddaa banu argeen beeku qulfii wayitu girgiddaa banu waaqayyo akkanaan jedhe kallattii eegamuun miti daandiitti namni uumrii wayii dhiphina keessa galee eegaa jiru osoo hin taane kallattiin beekamne nama kana naman gargaaruun qaba jedha waaqayyo. Amen. Qulfiin girgiddaa bana malee barrii bana malee girgiddaa bana hin beeku. Sagaleen garuu kattaa dhoddoyyaasee kattaa bana galaana gargar bana sii galaa. Dagimaan irraan deebi'a sii galaa. Qulfiin balbala bana yookiin kellaa wayii banuu danda'a. Sagalee waaqayyo garuu galaanas kattootas abiddas hin banaan siin jedhe maal taatee ati? Amen. Kanan nagaa jiran qulfii girgiddaa banuu kanatti argama maal jennaan waaqayyo hin danda'amu kan koo karaan isin jiru kallattiin isin hin jiru jennaan kallattii ati hin beennananii si gargaara jedhi ergama dubbadhu cal jedhi dubbadhu naan jedhe waaqayyo. Amen. Hallelujah. Yoomumayyuu yuutubii filaamtuu biyyalaan illee kan dhaggeeffatan barumoftaan illee haa jiraatu kallattii karaan hin jirre waaqayyo barrii sirraa banee si waasa. Amen. Landa koso mata koso kombala sheka barado. Arbada marsa odu jette jette miti kanko samira bude tioli dade baafte buko amen 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 mata kara ninjir kara ninjir kara danjir jirre balesi baza waaqayyo amen Amen. Deka umnatu be humni ko baris iftanis wagga kana sin hojjeta kan nama dhibu keessa nama dhaggeeffate kallatti karaan hin jirre waaqayyo karaa baasa. Amen. Hira dasoko namni dubbadhu sin jechaa jiru kun lisaanii kee baasi dubbadhu lisaanii si keessaa ba'u kun wayirra bu'ee waa hojjeta. Calma jadi dubbadhu namni waa si guutaa jiru laphee kee keessa si guutaa jiru ergaadha. Namaaf karaata siif karaata haleluuyaa nakkara haleluuyaa karaa karaa jirre karaa baasa waaqa. Ralabadi merele boshara labadia Korea. Mata kose kamara soda rato komarata. Hallelujah. Pilana se kamara to komarchi kamano. Ralabadi rili perele bodia. Kumeko haleluya. Amen. Enna bokonak na sa tedit wakaya gara Abraham be Abraham oto ni jamatan tammatu. Wakaya gara sanu be. Inni sinjale indaga tu jerola sindabar wakaya garu gara kennu. Amen. Wakaya gara kennu ma. Wakaya gara kennu lata se kama. Wanna gaira mas. Wakaya tu gara kennu balisi yo to reo buleyo. Amen. Kayo akayo billanin dangesu sittani ma abidin dangesu. Amen. Malara sokomana tu kamama. Katena uvena Abraham mo kesu mati machungal. Isamma nam doko gama kesu mati manan ham tu doko to korgide kesu mapa mana pure garu. Galibate naga kesani gertu etti. Gama chi gola kesa tandar baba. Manyata. Nila kelatavi. Matalaatami ittiin jetti achi keessatti namicha jechuun maal irratti qorti mana Abrahaam waan akkasiin hin jiru abbaan mana namaan tokko si akkasi hin jedhu Abrahaam bakkee kan dhaqaniitu maaloo dhuguma yoo baara tolaadhaan ilaalameera taanaan na bukkeen darbiin jedhaan Abrahaam nama akkasiiti fiigee dhaqee yaa Waaqayyo jedhimee yoo argaasii qaba jedhime yaa Waaqayyo jedhu. Ya Waaqayyo. Ani murteesseera ini. Ani murteesseera. Kakuu waggaa dheeraan qabaa jedhin. Kakuu waggaa dheeraan qaba. Har'uma galgala kana yoo amaneeraa jedhin. Har'uma galgala kana yoo amaneera. Namukkeen darbiin maaloo inni maaloo. Namukkeen darbiin maaloo. Waaqayyo baara tolaadhaan si haa ilaalu booko. Amen. Amen. Indeeta sila. Indeeta sila. Akkam namatti tola. Waaqayyo buchaan si bukkeen darbii. Amen.
Amen. Amen. Angola dikasola pora noto. Kamula roto baba shila roto ki aman. Amen, 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 amen. Amen. Waaqayyo galgala kana mana balbala mana dengana mana naman senung kabajeda Yesus. Amen. Amen. Idagima. Waaqayyo galgala kana gara mana naman senung kabanaja. Amen. Amen. Singalle mayo waaqayyo me akka nama bari kakakakan gore mana tol zenu. Elane bari sisu dan kakudan kakakakakak gore sa sinjeren gara mana kese na Yesus. Amen. Dano sikamora kama masula amakaro tamarado. Amen. Maldade ganala maldade. Hey, barana mo ganala maldade ganala yonki ganala. Mekka jeri tifokkori dinake ganala yadina ko yomarkiteri. Ganada yadina ko yo margite. Amen. Kanke boga ta daudam jere tu jala maldai isa zirrati terra isa jitaudam jere tu jala maldu siribe. Amen. Inni zirrati dai muraza garu isa zirrati isa jitaudam jere tu jala. Amen. Hari yule na dubbachisa harta galgala kana gutamera na dubbachis. Amen, 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 amen. Nang kadam jere wanyatani wadu ganitu jarro meme ati mana kennan ela waggadi tani abur bodde di tu banitu abramit ti kaku ela lala itti dubbate to agai waggadi tani abur bodde be kor nube nui jala matti wagai nitu bade ata nitu bade agai wakala bade amen waggadi tani abur bodde ulfena wagai kana jadu wagai yenna na to mandu jarri boy orozana jarri sansi oli jadanama oli beto tangoli indandamu in rade mera muta ko chuni nandamu gap to kume ko ta sirittani ma muchan na re jette roto kurbatti to ko na ese den kalate gav tor balla manat mil milte mere no tani mal amad arab ka koi di muchani mal amad arab mal amad muchan tor balla man duma mama Ramator Ballaman, mere non tani. Malam malam ni mucantor Ballaman terlalu damai. Anu pakai mewah ni berbangun. Malam. Ramator Ballaman tu mucantor mama mal. Ay, मैं को तावन ना पड़े तो वहाँ का यार भाई ना गेपर सिद्ध नहीं मारेंगे ani jati wakka jata mayu waka yo tirubado na jena tirubade gitte la funyan mala ga tirubado na tirubade mujago tani sitani mala gepa ani jolle mi to manjeru mamma sichiga mambasa jolle mi ti manjeru kanjara aldada ni sinjar sam sich maldada ni simbi ko lalina chuje sitte makadi ture man aldada ni eko bodde jirittima sabodde jirittima Malasuma kesayu yerotak ko ayamacha batti tak ko karane vijanna anoppa mana singkamu akamit mucha kora da jati ratera yo jati da de mattu nu benu wakayo tanu jare ko namati mitira jarana jati oda de sarani yoga sagal tani sagal itu oda de ati moyo amante malangke moga bavase magansi imbe mabina mattu maok dullo nita Yoraka kodoko agefat ofi ke sobata de waka sobang kori agefat waka isinjen atimmo ke satofe aga yara to kodoko waka yon kasasuya tinam to kodoko dene maturum babu faul waka yo wan sinjolo du wara ke turum babu witi du finisha du wan sima Yakzabera submitting no. Nage but Maida Yanduanga Yogarida.
yeroo biraan itti isinii deebi'a. Waa'een abbaa biraa, waa'een abbaa manaa waa biraa, waa'een haadha manaa waa biraa. Abbaa manaa uumuu hin dandeenye. Waaqayyo gaafa mucaa godhatta namaan jedhu abbaa manaa hanqaaquu godhe yookiin nagaa godhe sitti kenna osoo hin taane abbaa manaa silaaleetu mucaa silaaleetu wal duukaa malee abbaa manaa jiraatee dhiisee ati of sikkita taana waa'ee mucaa ajandaa mucaa dubbachuu irra jiraata taana waaqayyo ajandaa mucaa dubbata. Si gala nagaama. Waliigallee waliigallee arga yeesarraasa waliigallee haal gootaga waliigala malee alaan galanidhaan yoo markaba kiristoositti gale koo ommaa hacan jette doonii qilleensi raasutti hin nyaatamin. Waa'een abbaa manaa nun laallatu mucaa godhatta jingillan mucaa godhatta abbaa manaa argattannaan abbaa manaadha birrii argattannaan birriidha agaan argattu bakka si galee jecha sagalee waaqayyo duukaa duwwaa bu'i. Ameen. Akka yeroo darbe tokkotti mucaa godhattanaa jire mucaa godhadhu dhiisii isa waaqayyo siin jedhe duwwaa godhu. Ameen. Nuyi gatatamnee namatti hin kennu nu gaasa nuun jenne dirqama keenya ba'uudha malee caalaan dhagaa godhe sab godhe asiin naqabi achiin naqabi fidee sirraan qabu. Waaqayyotu sii kenna isa sitti dubbate immoo yaadaan qabi. Waaqayyo caalaa dhiisiitti harree wakkallaadhaan nu dubbateera sitti ni maqaan godaan ergaa dabarsuu malee ani waaqayyo miti an nama hafuuraatti malee hafuura miti. Amma na dhagaa an nama hafuuraatti malee hafuura miti. Namni hafuuraan immoo dogoggoruu danda'a. Namni hafuuraan waan tokko danda'uu danda'a. Namni hafuuraan eekamuu danda'a. Namni hafuuraan waan tokko ta'uu danda'a. Nama fooniiti waan ta'eedha. Hafuurri garuu waaqayyo hin dogoggoruu waa siin jedhu. Hin dogoggoruu si waan tokko siin jedhu hin dhugu siin machaa'us. Igalee waaqayyo akkuma dubbate sana godha hafuurri akkasi. Ameen. Nee jira Yesuus jedhi keessaa baasu. Yesus. Namatti tola ni amma. Ella waan erga nyaatanii dhuganii Abrahaam haati manaa keessa jirte nan kun obbo Sinaa keessa jirte. Adde Saara ennaan akkuma waaqayyo dubbate sanatti ishii ta'uu isaa ta'e. Edani jaattiin kun ta'uu danda'an maaliif jennaan akka saansiitti gooftaa godhan nama nuti hin kobalchiisini nu waggaa 99 finneerraa yoo danda'ame waggaa 20 wayii keessa baay'enne malee waggaa 30 keessa illee yoo danda'ame 40-50 illee keessa iyyuu akka eeguu taane malee kanaan booddee ta'uu hin danda'u wanta jedhu tokko kaasan. Sinii gala kana kaasani jarri waaqayyo immoo kaasanis dhiisanis akkuma jedhe sanadha waan ta'eedhaafi jaartii natalaa qopheessaa wayii waan jedhe hin fakkaatu inni akkuma jedhan sana jaartiin hin ta'aniga golattis galan alattis galan waan goonu hin qabu. Harrayyuu taana waaqayyo hin duuta siin jennaan hin duuta hin jiraattan hin jiraattadha. Waaqayyo afaan lama hin qabu. Tokkuma dubbata waaqayyo. Hallelujah. Amen. Dhaggeeffadha akkuma nasirraa sin eebbisuun gogaan tokko hirmichaa godhachuu hin danda'an mana koo keessa taa'e of eeggadha yaada waaqayyo keessatti of eeggadha hin taa'ammoo dhaggeeffadha ati warqiyyuu lafa raasi caalaan dibameera taanaan dhaggeeffadha caalaan dibameera taanaan yookiin geetuun dibameera yookiin alamaayyoon dibameera taanaan waaqayyo gaafa dibu akka eebbisuuf yookiin immoo akka abaaree balleessuuf diba waa lamaaf diba waaqayyo. Abrahaam gaafa nana akka eebbisuuf balleessuus hin dandeessaa Iyyaasuutiin akkas jedhe Ermiyaasiinis akkas jedhe. Kana eebbifte eebbifamaan ta'a kana dabaarte immoo abaramaan taa'ee waaqayyo. Amma akka yaati warqeeyyo tola barra yaattee an dibameera taanaan habadoo nan baduu dandeessu. Maaliif beektaa dibameera. Garuu waan atootonni waan balleessin sirratti dubbaddeef. Waan otootiin balleessin yoo sirratti dubbadde garuu gatiin baasa malee namittiin dibamteetti taanaan sirratti dubbannaan garee hin ooltu. Kanaaf kan jettanii yookiin abaarsiisiinaa nama. Kanaaf kan jettanii namarratti ofirratti dubbachiisaa beeltee mashabaabaa ishee ofirratti dubbachiisinaa.
Me kotta wanta ko bakka inni tokko ni kenna. Beelxeesha maamaashii gatiin qabne moo miliyoona hedduu qabeenyaa Itoophiyaa keessa jirutu du'aa kaasa. Natti miti. Nama sagalee qabu moo nama qabeenyaa qabutu caala. Qabeenyaa qabda taanaan qabeenyi kee mana keessatti sagalee qabda taanaan sagaleen laggeeffatu mana keessatti gudiisi godha sagalee taankiirra caala bara. Kursaan qabu meeshaa hin qabu garuu manatti gudiisi godha. Maali Elsaayi hin agarree gaafa jaritti yaadee dhufte ko laggeeffatu inni manatti ilaala gaafa isaan kaanis manatti ilaala gaafa isaan naganis aggeere Yesuus jedheenna Waaqayyo ija ishee walitti naa qabe ija ishee walitti qabee galchee. Namitti baala Waaqayyotu jedha bara. Meeshaan eebbisa arga kee ol kaafatti lafuma teessu taasisa. Waaqayyomti gooftaan si wajjin haa ta'u. Amen. Ilame harkuma kee wajjin, dubbannaa kee wajjin, ilaalcha kee wajjin, waan gootu wajjin, Waaqayyo gooftaan si wajjin haa ta'u. Amen. Dhugaa Waaqayyooti Waaqayyo arraba nama sadii duukaan ta'an jedhu. Amen. Namoonni kun immoo arraba keessan eeggadha amma jecha wayita arraba keessan irra dhufa yemmi garmi naga. Jecha wayita arraba keessan irra dabalama wanti isin dubbattantu ta'a waan isin gootantu ta'a Waaqayyo arraba keen diba jechaa jira. Amen. Anuu gaaf tokko konferensii dhaqee biyya tokko keessa achi gara naasinaan namatti dhuguma siniin jedhe. Maqaa Yesuus Kiristoos hin jedhe diingata hin jedhe. Ija kee walitti qabeera nam tokko mucaan dargaggeessi tokko arguu dadhabe. Isan namaa gara ta'anii kolfu. Ganaammoo kadhannaa jalqabu. Si galee gaaf tokko immoo konferensii wajjin deemnee geedoo keessa magaalaa tokko ergamaa Afrikaa dhufaa wajjin baranuma waggaa darbe keessa namootatu taa'ee kolfa. Maqaa arraba kee hiriira jedhanii ergamaa Afrikaa dhufu. Akkatti namoota hedduutu arrabni isaanii dubbachuu dide boo'ee maatiin boo'ite keessaa fuudhe achi ka'uu dadhabanii maatiin keessaa fuudhe ergamaa Afrikaa nama waggaa 60 oliif gaafattaa na kotta kadhadhu bennan natti qoosani waan ta'eedhaaf na dhaga'uu waan hin dandeenyeef hammam isaa koo nyaattee hammam buna godhu keessa kan tashiifti lamatti uffatte deebuutti hin hiikwedha. Maaloo jedhan jalatti kubannan waan tokko iyyuu hin didan misaa isaanii nyaatanii buna isaanii dhuganiitti deebi'anii irraa hiikan. Ganaan fide dhufee sin tajaajilu har'a mataa sanaa bilbilaa turan har'as dhaggeeffadhu barri kun bara jallaan jallina godhee itti horomu sitti hin fakkaatu. Barri abbaan barbaade godhee sitti jala akka biyyaattis haa ta'u akka dhuunfaattis haa ta'u jallaan jallina isaa ittiin fufu garuu Waaqayyotu hojii isaa hojjeta sii gala. Jallaan jallina isaa ittiin fufu maa isa biyya kana iyyuu hin ta'in jallaan jallina isaa ittiin fufu siif haa galu dhaggeeffadhu. Inna mannim daggafi adelle Yesus daggafi nan. Amen. Yesus daggafi nan. Minone Waaqayyo daggafi nan. Maal keessai dhaggeeffadhu sittani ma yaanni Waaqayyotu ta'a garuu baran isuma Waaqayyo jedhu ta'a. Amen. Heduu feenaa qabu. Gooftaan qaba maalan ta'a. Jaartii todhanii yoo nyaatames laga ciyaatu jiranidhani yoo galaanni na nyaateedhan ennaan abbaa koo bira naqaa jedhan mucaa isaanii bira deemaaru yoo ceemmoo mucaa koo bira naqa lamaan isaatti shakkii hin qabu jedhanidhan karaanni guunnaa. Taanaan hin jiru yaadda'inaa waan lamaan tokko duwwaa isinitti himetan gara kadhannaa tokko hin darbiin waan lamaan tokko duwwaa isinitti himu. Waaqayyo isin haa eebbisu. Mee jira Yesuus jira. Jira Yesuus. Yaadni Waaqayyo maali yoo jettani yaadni Waaqayyo hin geeddaramu. Iyyoo boqonnaa 23 lakkoofsa 13 yoo dubbiftani yaadni Waaqayyo kophaa. Ani jabeessee duukaa bu'eera. Ila yeroo hundumtuu dhiisetti Iyyoob kana jedhama. Yeroo haalli hundumtuu dhiisetti kana jedha Iyyoob. Ani jabeessee duukaa bu'eera.
yaadichis yaada gara bul ilala gebata yaadichis yaadni waaqayyo komaadha jedheetu hin raawwatama akka yaadni waaqayyo namu mee jedha hin raawwatama jedha yaadni waaqayyo raawwatama Amen. Ibeenatti argama dukkaana garasitti kakuun harkaan qabannu kallattiin nurkaabadee bitaan mirga wallaallee burjaajoonni naabannu bariin nutti dhiyaatteetti mogoleen jilbilaa fi garaana jajjabaatu barroolli qaabamuu ga'ee akka baroota darbe tolaan gatii isaa nyaatu gaanfa keenya tol qabamaa biyya keenya yaadatamaa inni waaqayyo jedhee hin raawwatama amen 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 gaanfa keenya tol qabamaa biyya keenya yaadatamaa inni waaqayyo jedhee hin raawwatama hin raawwatama hin raawwatama hin raawwatama karaatti nafu hin raawwatama karaatti nafu hin raawwatama karaatti nafu hin raawwatama karaatti nafu hin raawwatama fayda hinamwe dhuguma immoo waaqayyo isaa hojjete kataaf jedhee beeku waaqayyo yeroo nana iyyoo beeku yeroo itti waatee lafti kun ibsamiin kun utubaa malee dhaabbatan na wajjin hojjette na wajjin jettan waan bayyesuus adaraa gaarbeel waan jedhame bakka hin beeku yeroo biiftuun baatu yeroo biiftuun dhumatti waan baay'ee qaban beektaa hin beeku boqonnaa 42 garuu ati wanta hundumaa gochuu akka dandeessu nan beekan amen ati yoo akka waaqayyo waan hundumaa godhu hin argita amen dhuguma namarratti lama fakkeenya lama baafudhee isaan ittiin xumurudha yaadni waaqayyo maal Ernaaf 29 gootu 11 yoo dubbiftan yaadni ani isin qabu yaada nagaadhaaf yaada gara fuulduraatti isiniif raawwachuuti malee yaada isin balleessu miti abboogon mashaaqoon yaadni waaqayyo sii qabu yaada gara fuulduraatti isin raawwachuuti malee yaada isin balleessu miti gara fuulduraatti isin raawwachuuti maalidha dudduubni isaa Israa'elti yakka hojjetanii ennaa waaqayyo immoo deekkamsa dere gaafa isaan gara isaatti deebi'an isa garatan immoo waaqayyo akkasitti hin jedhu ani koo yaadan isin qabu yaada gara fuulduraatti isin raawwachuu yaada nagaaf yaada gara fuulduraatti isin raawwachuuti malee yaada isin balleessu miti jedhee okay gara dhumaadhaaf gara isa kanatti isin fideetan mee waan tokko isinitti hima ammayyuu waan tokko isinitti hima na dhaggeeffadhaa gara kana natti tolu darbiin waan waaqayyo warra isa jaallatan hin qopheesse gorri namaas iji namaas maal hin taane hin argine yeroo yaadni waaqayyo raawwatu hin kabajamta yeroo yaadni waaqayyo raawwatu ceeqotu sirraaqa yeroo yaadni waaqayyo raawwatu nama galataata yeroo yaadni waaqayyo raawwatu haleluuyaa warra si jibban warra waan barbaade jedhantu afaan qabat amen gooftaan ulfaatu amen meechira yesuus jira namni ilillee beeku nimee namni ilillee waaqayyoodha